muktaar walitti deebitee jirti. Ana Simraan naa taatee jirti jechuudha. Jaalattanii jibbitanii jaaladhee jira Simraanii. Jaalattanis jibbitanis ani Simraan jaaladhee jira. Akkamitti jaalattee maaliif jaalattee yoo jettanii Simraan dursaa of jaalatti nama of jaalatu. Lammaffaa immoo nama abbaa manaa ishee jaalatu. Sadaffaa immoo nama abbaa manaa ishee qabee akkatti deemu. Barumsa yoo isin ta'e akka Simraan kana. Barumsa namaa ta'e akka Sumayyaa. Simraan jechuun dhuguma dhalaan jajjaba ta'uu qabdi. Dhalaan cimtuu ta'uu qabdi. Abbaa manaa isi qunxurtut gootee qabuu qabdi. Hedduuta kanaan taatee jirti Simraan. Barumsa sirraa baradhee yoo laaftuu ta'e illee jajjaba akka keetii ta'uu qaba. Yoo bakka hin jiraa miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu Simraaniif Muktaar nagaan nuu deebi'anii jiran baga nagaan nuu deebitanii isin jenna. Maaliif hojjettanii ati maaliif isii jaallatta? Maaliif isii deeggarta Simraaniin? Ara maaliif hin deeggarre? Ana ma bar video isii san keessatti waa baay'ee arge. Muktaar illee kongira YouTube isaa deeffatee jira. Durumaa caaltummaa isin jedhe YouTube Muktaar haaqu dhoyii fudhatuun qabdu. Simraan deebitee jirti. Waay Simraan. Ila waan tokko bara obboleeyyan kee waan tokko bara nama arrabsuun maal jechuun duratti. Simraan balleessaa tokko illee hin qabdu. Ana ma dhugaa jirtu lafa jalatti amma arge jechuudha. Yoo ati dhiira tokko ati inni dubartiin fakkeenya dhiiran turtu. Dubartiin dhiiran si jaaladha jechuun. Dhiirumatu si jaaladha jedhee dursaa gaafata. Simraan maaliin dandeessina jettee haalli isii jaalala isaa walii qaban akkaataa abbaa manaa isiitti qabdu. Agartanii rakkatan rakkoo wajjin bakka jaalala namni walitti dabalame kalas bakka jaalala jechuun akkana. Amma isin dhugaa rabbii isin jedhaa miti baay'ee gammadee gaaf viidiyoo jara ilaaluu bakka dissina jedhee jira. Akkaataa isin itti Muktaar gaafa duraa maal jette caaltu as keessaa bahi Adaamaa keessaa bahi Adaamaa Arabaatti Adaamaa keessaa baatee eessa dhayti? Adaamaan bahe jechuun bakka barbaadde seetaa barate mirga qabda. Eenyumtuu mootummaan as keessaa si arguu hin danda'u. Balleessaa tokko malee oonas bee namaan baase maaliif baate Adaamaa keessaa? Rebeelema ani nama kamuu nan deeggara. Simraan irraa amma tokkoffaa maal baradhee isinitti fakkaata? Akkaataa itti abbaan manaa isii jaallatu. Akkaataa abbaa manaa isinitti jaallatu mala qabdi jechuudha. Siistama qabdi jechuudha. Akka inni isii jaallatu. Uf qabdi jechuudha tokkoffaa. Qunxut goote uf qabdi. Istaayilii uf qabdi. Uf eeggannoo cimaa gootii. Ofirraa eegaltee. Jechuun hin jiraa mitiire. Istaayilii garaagaraa shamarran agarsiistuun jiraa mitiire. Qaama isheet irratti uf eeggannoo gootii. Muktaar wanni isii jaallatee kan hin beekamti. Muktaar wanni isii intala kana jaallatee faana isii bu'ee gadhiisuu dideef tokkoffaa in isiin uf eeggannoo cimaa gooti qaama isiit irratti. Sheeppi isii nama eegu akkanumatti iyyuu laalaame. Ani isirra maal jaalladhe beektani akkaataa jaalalaan abbaa manaa ofiitti qabatan. Biyya tokko gaafa laallu akka nama tuffii minaamin jennee turree mitiire. Haa ta'u garuu isiin waan jaallattuuf isaaf jettee isaan gargar ba'uun barbaadu isa malee jiraachuun barbaadu jaalala isaaf kennee jettee maaliif maraatti waan jaalala isaa qaba. Keessattuu waan tokko hin dagatina wallaahi billaahi dhugaa dubbanne dubartiin jechuudha. Walumaa galatti dubartiin gaafa dhiira tokko ofii fedhii isiitiin jaallatte nama san erga jaallattee argatte nama fedhii isiitiin amma fakkeenya isii Muktaarin jaallattee miti. Nama san waan jaallatteef fedhii isiitiin waan jaallatteef jechuudha. Nama jaalattu argatte jechuudha walumaa galatti. Ati nama jaalattu gaafa argatte boolla kana walitti illixxa. Amma isaa jettee akkasitti tumamtee barbareen itti naqamee waa hedduu taatee hicciitiin harkaa sababa eenyu bahe sababa Muktaar bahe. Muktaar immoo yaada gubattanii waan feetan fiddan malee isin gargar hin ba'u. Sababni isaallee maaliif isin gargar waan hin baanee fi Muktaar hin jaallata. Isiitu dabarsee jaallata. Isiitu Muktaarin caala jaallata. Fakkeenya ani dhiiruma tokko onniin kiyya jaalatu kan argadhu ta'e isaa jedhee waa hedduu balleessa. Isaa jedhee waa hedduu ta'a. Maaliif ree
dubartiin dhiira caalaa nama jaallatu gaafa argitu qabeenya hoo ta'e waan fedhii fakkeenyaaf ijoolleen biyya arabaa jirtan dhiira tokko gaafa qilleensarra jaalatan waan taataniif beeytan hin beeytan. Maaliif nama san waan baay'ee jaallattuuf nama sanii bakka lubbuumtee waan dhoobattuuf yaa rabbii kiyya nama ani jaalladhu kana hin jettanii naa hiri yaa rabbiin hin dabarsin. Jaallattanii gaafa dhabdan immoo hin marattanii simraa nama jaallattu argatte. Nama jaalala isii beeku, nama jaalala isii hubatu, nama isii bakka waa hunda keessatti agartanii kanaaf akkatti maraatti walii beekuu qabna. Nuti dubartoonni keessattuu wal miidhuurra odoo walii beekne garuu immoo otoo beeknu immoo wal miidhu otoo beeknu wal arraabsina otoo beeknu wal hin jenne otoo beeknu waa hunda laayqee bukeessina. Ani simraan irraan garu amma qabee sa'aatii kanarraa qabee simraan deeggara. Sababni isaallee jaalalaan beekti waan ta'eef jaalalaan nama kana qabatte waan ta'eef nama jaalattu argatte waan ta'eef nama jaalannu nuti dubartiin gaafa arganne wallaahi isin jechuudha. Arraf jedhama. Is nu jedha bakka. Dhadhaa nama dhuge gartanii damma nama nyaate argatanii dubartiin jechuudha. Dubartiin wallaahi dubartiin gaafa nama jaallattu agartee qaaxaa kana qabatuuf taate gaafa nama bakka hunduu maatiin isillee ittiin beeksisu. Maatiin maal isillee ittiin beeksisu. Nama jaallatte argannaamu waa hedduu balleessitu. Waahid isaatti lubbuu fi balleessu isaatti xilaata nama hedduun taate isaatti obboleeyyan jirtu isaatti waan hunda balleessitu jechuudha. Ani isaan maali masaanuu arsii keessaa masaanuun abbootiin keenya durdurraa dubartii hanga meeqa qabu hanga 3 qabu hanga 4 qabu hanga 2 qabu noorii miti masaanuu dhuguma nisinii masaanuu waan takka wallaahi qaanii takka hin qabdu masaanuu garuu otoo kiyya akkuma duran jette san silaa caaltuun utuu araarfattee muktaara deeffattee jaalala ilmoo isaarraa horattee ilmaan isii guddifattee bareeda ture. Dhiira biraattis gaafa hirumte garuu isaanuma waan ta'eef waa faayidaa isin bakka isaan jiraachisu waan ta'eef maal gooteerra iddoo takka gammadee alhamdulillah bakka walitti deebitanii bakka gara miidiyaatti dhuftan. Kanaaf ani gammadee jira warri barumsi isaati jettu maali ni kan jettu taate cinqaa tokko malee jechuun jettiin cinqaa tokko malee ay baatee fataa zanaa jettee taphachiiftee meeshaa nuti yookiin viidiyoon kan duraan illee ta'uun beeku garuu muktaarri yuutuubii deeffatan fakkaata viidiyoo duraan illee gadhiisan hin beeku garuu baay'ee gammadee jaalallee ta'a akka nama gootii jaalallee akkanaa kan jedhu. Baay'ee isinii gammadee hundumaaf iyyuu bakka walitti deebitanii isinirraa waa barannaa isinirraa jaalala barannaa waaka jaalala jechuun namni yeroo wajjin dalage yeroo wajjin haasa'e yeroo wal taphachiise yeroo waan barbaade waan qaburraa namaa ta'e yoo uffatanii citu jaalala jechuun akkasuma yoo uffatanii citu yoo waxii hojjetu yoo isin biddeen hojjetu inni waxii hojjetu bakka no jaalala jechuun kana jechuudha. Hayna qarqaar yoo jettan illee saalata kan qabu maaliif normaaliidha waan ta'eef miicannoo waliin qabu dhiiruma miiccata jaartii qabaa hin malee maa yoo miicca amma asitti nama waliin qaba. Akkasii isinin jechuu barbaadaa viidiyoo keessuma irratti dhaabaa yoo na arrabsitan illee ahla wasahala fiikum yoo na jibbitan illee ahla wasahala fiikum yoo na jaalatan illee maaliif simraan deeggarta hojjetan illee ahla wasahala fiikum ani gara hundattuu rakkoon qabu isinii galee kanaafuyyuu maaliif akkas jettee ati maaliif akkan haasofta akkan jenne ani indeeggara isinii galee kanaaf isaan deeggara waan ani isii deeggaree fi waa'in irraa arge isii deeggara jechuudha. Kanaaf amma simraan waa irraa arge viidiyoo masan keessattis ta'e viidiyoo biraa keessattis ta'e waa irraa arge makkisiisanitti dirqama baratu qaba. Innis anillee amma tokkicha jechuudha. Tokkicha qabee badinaan dhagayna dhiisu tokkicha laalee mee isin namarratti tokkicha kan miidiyaa jabaa qabu. Koan amma arge jira fagoo miti fagoon jiru kan argemu kalau jiraayu numa fagoon jiru lakkoofsa isaa nunaa soqaree lakkoofsa isaa naa soqa
lakkoofsa namicha san yoo yaadan beeytan namaan yaade san yoo yaadan beeytan koomentii jala naa kaa dhugaa rabbii isin jedhu lakkoofsa namaan yaade san koomentii jala naa kaa